jechi sagalee jedhamtuun eegalee ka jedhuun itti aanfamu jechuudha. Inni unaspirated jennuun isa kana jechuudha. Maal jedha? Star. Maal jenna? Star. Urjii jechuudha. Star jechuun maal jenne? Urjii jechuudha. So jecha urjii yookiin immoo star jettu tana mee hima gabaabaa kamirraa ijaaruu dandeessan? Fakkeenyaaf the star is bright. Urjiin ni ifti. Yookiin immoo maal jechuu dandeessa? He is a movie star. Inni urjii filima saniiti jechuudha. Inni urjii filimaati jechuudha. Yookiin immoo filmiiti jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko suuraa urjii kaasiisin jechuu danda'a. Okay? Draw a star. Would you please draw a star for me? Urjii naa kaasuu dandeessaa maaloo? Okay? Waan baay'ee sin jechuu danda'an. Jechi biraa step jedha. Step. Okay? Kunis sagalee jedhamtuun eegala. San booda sagaleen jedhamtutti aantee dhufti jechuudha. So yeroo kana qilleensi uumamu baay'ee xiqqaadha jechaa jirra jechuudha. Wanti ilaalaa jirru sanii. So step. Step. Okay? Hiikni isaa maali? Step jechuun tarkaanfii jechuudha. Jecha step jedhu kanarra hundaa'uudhaan maal jechuu dandeessan? So fakkeenyaaf maal jechuu dandeessanii? Take a step. Okay? Tarkaanfii fudhu. Okay? This means move one foot forward. Okay? Fuuldura tarkaanfadhu jechuudha. Yookiin tarkaanfii fudhu. Take a step. Asirratti tarkaanfii fudhu nuti jechuu jirru nama waa balleessa irratti tarkaanfii fudhu sana sun taane sun measurement jedhama. Sun measurement jedhani. I will take serious measurement. So asirratti tarkaanfii miilaa kana kan nuti miilaan tarkaanfannu jechuudha. Take step yoo siin jedhan tarkaanfadhu jechuu jirta jechuudha. Yoo namni tokko if booddee jedhisin jechuu barbaade akka if duuba deebituuf maal siin jechuu danda'a? Step back. Step back. Step back yoo siin jedhan if booda jedhi if booda deebi jechuu jira jechuudha. Okay? Yookiin immoo irraan ejjetiin siin jechuu barbaada waan takka irratti. Don't step on it. Don't step on it jedhama jechuudha. Don't step on it. This means don't put your foot on that jechuudha jechuudha. Miila kee irra akkan keenye jechuu gaafatu jirta jechuudha nama tokko. Okay? Yoo namni tokko amma kararraa goriisin jechuu barbaade akkamsiin jedha? Take a side. Jechi biraa state jedha. State. Okay? Haala jechuudha. Okay? Fakkeenyaaf hiikni isaa jijjiiramuu danda'a jechuudha yeroo takka takka. Haala qofaa miti. Fakkeenyaaf akkana yoo jedhamaa jechuudha. I live in this state yoo jedhe nam tokko. Regionii yookiin immoo naannoo kanan jiraadha jechuudha. Okay? Amma Amerikaan stateotaan adda qoodamti. So state akkasiin jiraadha, state kanan jiraadha jettee yeroo ibsitu jechuudha. Hiikni isaa akkasis ni ta'a. Gara biraatiin he stated the truth yoo jedhe nam tokko. Inni dhugaa ibse yookiin dhugaa dubbate jechuudha. Okay? Yookiin immoo isuma naannoo sanitti kan deebi'u jechuudha. The state is strong yoo jedhamu tokko. Naannoon baay'ee cimtuudha naannoon sun. Okay? Akkas jechuu jira. Fakkeenyaaf namni tokko maqaa kee ibsisin jechuu danda'a. Akkamsiin jedha? Please state your name. Okay? This means say your name clearly jechuudha. Maqaa kee akka ibsitu si gaafatu jira jechuudha. Walumaa galatti jechi state jedhu ibsuu fi yookiin immoo naannoo jechuudha karaa biraatiin. So amala jechoota kanneenii yookaan ilaallutee akkaataan isaanitti jedhaman wal fakkaataadha. Qilleensi isaanii wal qixa ammas. Laalame waliin jennee haa ilaallu. Stop, stand, star, step, state. Okay? Al tokko irra deebi'aa dubbisaadha. Stop, stand, star, step, state. So akkaataan itti dubbifamu akkasii. Kanaaf qilleensi ba'u. Okay? Unaspirated yeroo jennu qilleensi jecha kana yeroo jennu afaan keenya keessaa ba'u maali? Baay'een dhukka'u jechuudha. Akka isa kaanii sanitti jechuudha. Akka isa aspirated jennee ilaallee san hin dhukka'u jechuudha. Clear, right?
gara jechoota biraa dabarru. Amma jecha kana yoo fudhanne staff jedha. Akkuma isa reefutti dubbifama. Akkuma jara darban kareefutti dubbifama. Staff jedha. Staff. Okay. Hojjettoota jechuudha. Hojjettoota jechuudha. So fakkeenya akkamii kennuu dandeenya mee kanarratti maal fa'aa jechuu dandeessan? Yoo namni tokko she works with the staff yoo jedhe she works with the staff maal jechuudha? Isheen hojjettoota waliin hojjetti jechuudha achi keessa waajjira san keessa jechuudha jechuudha. Fakkeenyaaf dura ta'an waajjira tokko akkam jedha namni hundinuu irratti argamuu qaba jechuu barbaade maal jedha? All staff must attend. All staff must attend. Akkamitti dafneenna? All staff must attend. All staff must attend. This means every worker should come. Okay? Hojjettoonni marti dhufuu qabaa yookiin irratti argamuu qaba jechuudha. Namni tokko the school has good staff yoo jedhe the teachers and the workers are good jechuudha. Barsiisotaa fi hojjettoonni achi keessa jiru guutumatti okay gaariidha jechuudha. Jecha kana yoo fudhanne stage jedha. Akkam jennee dubbifna? Stage jennaani. Okay? So maal jechuudha? Waltajjii jechuudha. Waltajjii ni beektanii kan namni irratti ba'ee waa agarsiisu san jechuudha. So maal jechuu dandeenya kanaa wal qabate? He's on the stage. Maal jechuudha? Inni waltajjii irra jira yookiin immoo kana jechuun inni bakka aktaroonni yookiin immoo warri taatonni jechuudha diraama haa ta'u waan adda addaa itti raawwatan achirratti bahee uummata dura jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko waltajjii gubbatti uummanni wal ga'ee osoo taa'aa jiru namni tokko waltajjii irratti si afeeruu yoo barbaade okay maal siin jedha? Come to the stage. Maqaa keessi yaamanii would you please come to the stage yoo siin jedhan maaloo gara waltajjii dhuftaa jechuu jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf biyya alaa deemuudhaaf xumuratte okay warri biyya alaa si geessu deemu you're on the final stage yoo siin jedhan sadarkaa macarrasha irra jirtaa deemuuf deemta sadarkaa xumurarra jirtaa bararuuf deemtaa jechuudha. Good. Bareedaadha. Would you please come to the stage yoo siin jedhan maaloo gara waltajjii dhuftaa jechuu jiranii jechuudha. Hiikni jecha stage jedhu kun yeroo takka ni jijjiirama. Fakkeenyaaf namni tokko dhukkubni kaansarii qabe rabbi namatti hin fedhini this is the final stage siin jedha doktorri. Okay? You are on your final stage. Sadarkaa xumurarra jirtaa yoo siin jedhan. Okay? Sadarkaa jechuus ni ta'a jechuudha yeroo san. Okay? This is the final stage. Yookiin immoo waan biraa jechuudha. Wanta xumuramaa jiru tokko wanta processarra jiru wanta adeemaa jiru tokko yeroo sadarkaa xumurarra ga'u wanta gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Okay? Kun waan gaariidhaan. Okay. Isa kana yoo kan fudhannu ta'e stomach hin jennu jennee mire wrong idhaami. Okay. So akkam jenna stomach. So stomach jechuun garaa jechuudha yookiin garaacha. Maal jechuu dandeenya isa kanaan wal qabsiisne? Nam tokko fakkeenyaaf yoon akkana jedhee I have a stomach ache. Yoon jedhee my belly is painful jechuu jira jechuudha. Garaan koo na laalachaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf dawaan tokko maal jedha? Don't eat on an empty stomach. Garaa duwwaatti hin nyaatin jechuudha. This means don't eat when your belly is empty. Yeroo garaachi kee duwwaa ta'e hin nyaatin jechuudha. Student jechuun barataa jechuudha. Namoonni beeka. Fakkeenyaaf kun amma salphaadha. Jecha barataa jedhutti fayyadamuudhaan waan baay'ee jechuu dandeenya. Mee maal fa'aa jechuu dandeessa?
Ani barataadha jechuumaafu maal jenna? I'm a student. Akkasimi. Fakkeenya biraa. The student is reading. Barataan suni yookiin barataan wayii tokko itti qubaa keekaa jirra ta'a yookiin namni nuti itti dubbannu ni beeka. The student is reading yeroo jedhu barataan suni dubbisaa jira jechuudha. He or she is reading now. Yeroo sanitti dubbisaa jiranii jechuudha namni sun yookiin inni sun. Fakkeenya barsiisaan yeroo takka maal jedha? Every student must try. Every student must try. Okay? Akkami jennee kanam. Every student must try jedha jechi. Kana hunda dubbisuu qabna yeroo dafne jennu. Now we should omit some of the word here. Jecha muraasa hir'isuu qabna jechuudha. Mee waliin haa jennu. Every student must try. Must try ka jedhu kana hin jennu jechuudha. Tiita ka qofa fayyadamna jechuudha. Must try. Okay? Every student must try. This means all learners should make an effort. Irratti hirmaatuu qabaa jechuutti jirra jechuudha.